amma godina Booranaa magaalaa Abirruutti argamna. Kabaja sirna gadaa waggaa sadaffaa kabajuudhaaf asitti argamnenna. Sagantaan akkasii biyyaa biyyatti godhamuunsaa maayini faayidaansaa? Aadaa seenaa sirna gadaa Oromoo guddisuu irratti maayini bu'aansaa? Aadaan ofii aduu ofiiti. Gadaan ofii immoo gaaddisa ofiiti. Aadaan ofii jila akkasii keessatti itti mul'ata. Gadaan ofiis jiluma akkanaatiin gaafa gadaan adeemsifamu aadaan mul'ata waan ta'eef aadaan ofii mul'achuu jechuun immoo aduun bahuu jechuudha waan ta'eef jilli akkasii qophaa'uun dadamaqinsa hawaasaa inni aadaa isaatiif qabu aadaan isaa akka addunyaatti dhufee mul'atu gochuu keessatti qooda guddaa qaba. Dhuguma dubbachuudhaaf haala yeroo darbeerraa haala Oromoon dabarseerraa jila akkanaa hirmaadheen beekuun ture. Jilli kun jila baay'ee nama gammachiisuu fi jila baay'ee qalbii nama hawwatu waan ta'eef baay'ee gammadeera. Sababni isaas gadaan keenya addunyaatti beekamee jira. UNESCOtti galmaa'ee jechuun beekamtii argate jechuudha. UNESCOtti galmaa'uun qofti gahaa miti. Gadaa kana yoo ittiin bulle yoo gadaa gatuu baanne yoo gandaan buluu baanne yoo gadaan bulle kanaa ol addunyaatti beeksifanna. Addunyaan ittiin buluu qabdi. Addunyaan hundi irratti walii galuu qaba gadaa kana. Gadaa kana ibidda tulluurraa goone sirriitti dhaadheessinee mul'isuu qabna. Jilli akkasii immoo qeeduma ofiitii ka'a waan ta'eef qeeduma ofiitii gabbatee ka'a waan ta'eef jilli akkasii qophaa'uun baay'ee waan nama gammachiisaati. Ammas gadaan keenya UNESCO irratti galmaa'eera jennee jecha gadaa jedhu qubee shan qofa waamne taa'uun qabnu. Gadaan maal akka ta'e eessa akka ka'e eessatti akka galu Oromoon cufti beekuu qaba, itti fayyadamuus qaba. Siyaasni har'a biyya kanatti itti nu rakkisu. Siyaasa namuutu abbaa siyaasaa ammatti ta'e kan otoo gadaan bulla ta'e otoo waan gadaan jettu kabanya ta'e siyaasni biyya kanaa burjaajaan ta'u mataaf miilan dhabu ture. Namni yaraa godhuuf nama gaarii godhu addaan baasuun namatti ulfaatu ture. Of dhabaan baay'een siyaasa keenya keessatti mul'atu ture. Akka isaatti aktu gochuun ittiin ulfaatu ture. Waan gadaan woordii qofa waamaniif gadaa sirriitti bilcheessanii waan hin beekneef gadaa gadi buusnee ol baasnee bal'isnee beekuun dirqama ta'a waan ta'eef gadaa wal barsiisuu qabna, baruu qabna. Aadaa fi turizimiin Oromiyaas kana jabaatee hojjechuu qaba. Keessumaa warra gadaatti saalfatu aadaa fi turizimii godinaalee garaagaraa irra kaa'uu hin qabu. Kunis gadi fageessanii ilaaluu qabu. Nulleen wallistoonni Oromoo warri artii Oromoo irra jirru akkuma qabsoo garaa gochaa turre qabsoo aadaa ofii dhaadhessuu irratti qabsoo gadaa ofii guddisuu irratti jabaannee hojjechuu qabna. Hojjechaas jirra. Kanaa olitti isin hojjennaan jedha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii fi ayyaana bareedaa. Amma sirni gadaa akka Oromootti duudhaaf seenaasaa qabatee Gujiif Booranatti kabajamanna. Bakka biraatti kun bal'inaan hin mul'atu. Warra kaaniif dhaamsa maalii qabda? Dhiibbaa ture kun. Oromoo ta'ee dhiibbaadhaan kan gadaa fi aadaa fi amantii isaa gate hedduu jira. Amantiin leetti deebina. Amantiin kan dhuunfaati, gadaan kan walooti. Gadaa gatuun gadadoo filachuudha. Gadaa gatuun Oromummaa gatuudha. Amantii qabaachuun gadaa nama gachisiisuuti. Oromoo waliin caaluuti. Gadaa gatuun nurra hin jiru. Namni gadadoo filatu hin jiru waan ta'eef gadaa qabachuun dirqama. Dhiibbaan ture amantiidha. Amantiin kun immoo waloodhaan Oromoo guutuurra tureera. Gariin amantii biraatiin gaafa booji'amu waan isaa akka jibbu amantii akka hin qabaanne amantii biraatiif akka gabra ta'u amantii warra ollaa keenyaa kanaan akka gabroomnu godhanii turan. Warri didee jira. Amantii fudhachuun anaaf cubbuu miti. Fayyina dhuunfaati waan ta'eef walitti nun buusu. Garuu aadaa ofii gatuun, safuu ofii gatuun, amantii ofii gatuun Oromummaa gatuudha, gadadoodha waan ta'eef
amantii qabaachuun oromummaa nama gachisiisu akkuma oromoo booranaa kan gadaa isaa otoo hin gatiin ilma isaa gadaa barsiisee safuu barsiisee duudhaa barsiisee akkaataa oromoo nama jechisiisuun akka oromaatti aakti gochaa an oromoodha jechaa nama qeequun hin danda'amu. Oromoo ta'uudhaa fi akka oromootti aakti gochuun irra jira. Amantii abbaa feetee fudhadhu amantii feetee fudhadhu garuu oromummaa kee aakti godhuun dirqama oromummaa dhiigattiin alatteeti waan ta'eef dhiibbaa saniin oromoo wal caaluun qabu. Booranni aadaa qabatee macci waan aadaa gatuuf hin jiru. Ituuf hin bannaan aadaa qabatee sikkuu fi wandoon waan aadaa gatuuf hin jiru. Aadaa ni qaba. Garuu tokko mul'atee tokko gadi jechuun isaa kun garaagarummaa gadaati waan ta'eef gadaa jabeessinee qabachuun aadaa keenya sirriitti qabachuudha waan ta'eef siyaasa keenya jabeeffachuudha waan ta'eef gadaa qabannee gada doorraa fagaannu jechuun barbaada. Kan durii yoo faarsina ta'e kan dhufu hojjechuutu nutti ulfaata. Taniifu kan durii kan duriiti kan amma booda jabaannee hojjechuun nurra jira jechuun barbaada. Galatoomii horii bul jiraadha.